Maqaa Abbaa kan Ilmaa Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkoo Amiin. Ijoollee firii tawaahidoo kan Waaqayyoon isin jaallatu kan Waaqayyoon jaalattan nageenyi fi araarri Waaqayyoo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bakka jirtanitti hunda keessaniif haa baay'atu. Matsaafa Qulqulluu Seera Uumamaa boqonnaa 16 hamma 25tti kan jiru isiniifan dubbisa. Waaqayyoo heeyyama isaa nuuf haa ta'u. Boqonnaa 16. Saaraa haati manaa Abrahaam dhala hin godhanne hojjettuu Aggaar jedhamtu tokko immoo qabdi. Isheen nama biyya Gibxii turte. Saaraayis Abrahaamiin Waaqayyoo dhala godhachuu akka na dhoowwe ni argita. Kanaaf hojjettuu koo bira ga'ii tarrii ishee irraa nama maqaa koo kaasu naan argadha ta'a jettee Abrahaamis dubbii Saaraa hin dhagee. Saaraa haati manaa Abrahaam hojjettuu ishee Aggaar ishee nama biyya Gibxii sana fiddee akka haadha manaatti Abrahaam abbaa manaa isheetiif ni laatte. Kunis Abrahaam biyya Kana'aan keessaa waggaa 10 erga jiraatee booda ta'e. Inni Aggaar bira ga'ee isheenis in ulfoofte. Ulfa ta'uu ishees ifa irratti argite giiftii ishee ulfinna dhoowwatte. Saaraa kan irratti Abrahaamin anaatti balleessuu ishee kanatti situ gaafatama. Ati hojjettuu koo ofitti akka qabduuf anatu siif kenne. Isheenis ulfa ta'uu ishee of irratti erga argite ana in tuffatte. Waaqayyoo anaa fi si gidduutti haa faradu jette. Abrahaam yommus Saaraan kunoo hojjettuun kee harka kee keessa jirti, waanuma gaarii ta'e sitti mul'ate godhi jedhe. Ergasii Saaraa hojii jibbisiisaadhaan gadi ishee qabde. Aggaar immoo ishee jalaa hin baqatte. Ergamaan Waaqayyoos lafa onnaa keessatti burqaa bishaanii biratti Aggaariin hin arge. Burqaan bishaanii sunis karaa Shuur dhaqu gubbaa jira ture. Ergamichis Aggaariin yaa Aggaar hojjettuu Saaraa eessaa dhuftee amma immoo eessa dhaqaa jirta jedhee. Isheenis ani Saaraa giiftii koo jalaa baqachaan jira jette. Ergamaan Waaqayyoo immoo deebisee isheedhaan deebi'ii giiftii keetiif galii gadi of deebisee harka ishee jala buli jedhe. Ergamaan Waaqayyoo itti fufee Waaqayyoo ani sanyii kee guddaa nan baay'isa. Baay'ina isaa irraa kan ka'e namni danda'ee isa hin lakkaa'u siin jedha jedhe. Ergamaan Waaqayyoo ammas immoo kunoo ulfooftee ilmas in deessaa. Waaqayyoo isa ati gadi qabamte iyyaatee waan siif dhaga'eef maqaa isaa Ishmaa'eel jettee in moggaafta. Inni akka harree diddaatti inni jiraata. Inni nama hundumaa irratti harka ol in fudhata. Namni hundinuus isa irratti harka ol in fudhata. Obboloota isaa hundumaan cigaadhaan in jiraata jedheen. Aggaaris ani dhugumaan Waaqayyoon isa na ilaalaa ture argee waan jetteef Waaqayyoo isa isheetti dubbate sanaa Eeliroo'ii jettee waamte. Kanaaf namoonni bishaan boolla isaa Qaddaashii fi Baariid gidduu jiru sana Beer Laahii Roo'ii jedhanii waaman. Beer Laahii Roo'ii jechuun bishaan boollaa kan isa jiraataa na ilaalu jechuudha. Aggaaris Abrahaamiif ilma deessee Abrahaamis maqaa ilma isaa isa Aggaar isaaf deessee Ishmaa'eel jedhee moggaase. Yommuu Aggaar Ismaa'eel deessee Abrahaam nama waggaa 86 ture. Boqonnaa 17. Abrahaam nama waggaa 99 yeroo ta'etti Waaqayyo isatti mul'ate.
Ani Elshaadaayidha. Elshaadaay jechuun Waaqayyo isa hundumaa danda'u jechuudha. Balleessaa kan hin qabne ta'ii fuula koo dura deddeebi'i. Anis kakuu koo anaa fi si gidduu nan dhaaba. Hamma malees sin baay'isa jedheen. Yommus Abrahaam fuula isaatiin lafatti gadi inni gombifamee Waaqayyos isatti hin dubbate. Inni kunoo kakuun ani si wajjin galee ati saba soonaan baay'eedhaaf abbaa akka taatudha. Maqaan kee si'achi Abrahaam hin jedhamu. Ani saba soonaan baay'eedhaaf abbaan waan si godhuuf maqaan kee Abrahaam hin jedhama. Ati soonaan baay'iftee akka hortu nan godha. Sabni baay'een si keessaa akka argaman, mootonnis si keessaa akka ba'an nan godha. Ani siif Waaqayyo ta'ee si booddeedhaanis sanyii keetiif Waaqayyo ta'uufif kakuu koo ofii koo fi si gidduutti dhaloota si booddee jiran sanyii isaanii hundumaa gidduuttis kakuu bara baraa godhee cimsee nan dhaaba. Biyya ati amma galaa itti taate biyya Kana'aan hundumaa siif si booddeedhaanis sanyii keetiif dhala baraa godhee nan kenna. Isaaniifis Waaqayyo nan ta'a jedhe. Waaqayyo yommus Abrahaamiin ati immoo karaa kee kakuu koo eegi. Sanyiin kee dhaloonni si booddeedhaan dhufu kakuu koo haa eegu. Ammas kakuun koo inni anaa fi si gidduutti namoota kee gidduutti si booddeedhaanis sanyii kee gidduutti eeguun isiniif haa ta'u. Isiniif ta'u isin keessaa dhiirri hundinuu dhaqna haa qabamu isa jedhudha. Isin gogaa foon keessan haguugii dhaqna qabaadha. Kunis kakuu isaa anaa fi isin gidduutti dhaabbatee fi milkiitaa in ta'a. Dhaloota hundumaa keessatti dhiira ta'ee mana kee keessatti kan dhalatu sanyii kee keessaa utuu hin ta'in kan isa ormaa irraa horiidhaan bitames dhalatee guyyaa 8tti dhaqna haa qabamu. Inni mana kee keessa dhalates inni horii keetiin bitames dhaqna haa qabamu. Kakuun koo inni milikinni isaa foon keessan irratti mul'atu kakuu bara baraa in ta'a. Dhiirri tokko illee dhaqna kan hin qabamin inni gogaa isa foon isaa haguugi dhaqna hin qabatin kakuu koo waan cabseef saba isaa keessaa baafamee jireenyi isaa hin balleeffama jedhe. Waaqayyo ammas Abrahaamiin waa'ee haadha manaa kee Saaraa fi immoo maqaa ishee Saaraayi jettee hin waamin. Maqaan ishee si'achi Saaraa haa jedhamu. Ani ishee nan eebbisa, ilmas immoo ishee irraa siif nan kenna. Ani ishee nan eebbisa, isheenis saba baay'eedhaaf haadha in taati. Mootonni saba garagaraa ishee irraa hin argamu jedhe. Yommus Abrahaam fuula isaatiin gadi gombifamee garuu in kolfe. Ofii isaas jaarsa waggaa 100 mucaan hin dhalataafi. Saaraan isheen waggaa 90 immoo mucaan hin deessi jedhee gaafate. Abrahaamis Waaqayyoon Ismaa'eel illee otoo fuula kee dura jiraachuu danda'ee inni ga'aa ture jedhe. Waaqayyo immoo deebisee waawuu haadha manaa kee Saaraatu ilma siif da'a malee atis maqaa isaa Yisaaq jettee in moggaafta. Ani kakuu koo akka kakuu isaa booddeedhaan sanyii isaatiif bara baraan jiraatutti isa wajjin nan jabeessa. Waa'ee Ismaa'eeliif immoo ani siif dhaga'eera. Kunoo isa nan eebbisa. Akka inni horu soonaanis akka inni baay'atu nan godha. Inni gurguddoota biyya 12f abbaa in ta'a.
Isaas saba guddaa nan godha. Kakuu koo garuu Yisaaq isa Saaraan bara eeger Yowwaanaa siif deessu wajjin nan jabeessaa jedheen. Waaqayyo ergaa Abrahaam wajjin dubbatee raawwatee booddee isa bira ol sokke. Abrahaam immoo ilma isaa Ismaa'eel hojjeteetoo mana isaa keessatti dhalataan hundumaa warra horii isaatiin bitaman hundumaas namoota mana isaa keessa jiran keessaa dhiira kan ta'e hundumaa fuudhee gaafasuma akkuma Waaqayyo isaan jedhetti gogaa isaa foon isaanii haguugee dhagna qabe. Abrahaam gogaa isaa foon isaa haguuge yeroo dhagna qabate nama waggaa 99 ture. Ismaa'eel ilmi Abrahaam gogaa isaa foon isaa haguuge yeroo dhagna qabate nama waggaa 13 ture. Gaafasuma Abrahaamii fi ilmi isaa Ismaa'eel dhagna qabatan. Akkasumas namoonni mana isaa jiran warri mana isaatti dhalatan warri orma irraa horiidhaan bitamanis isa wajjin dhagna qabatan. Boqonnaa 18. Abrahaam yeroo safaa balbalaa dunkaana isaa dura taa'ee utuu jiruu Waaqayyo qilxuu Mamree bira isatti in mul'ate. Abrahaam ol ilaalee namoonni 3 isa dura dhaabbachuu isaanii arge. Akkuma isaan argeen balbala dukkanichaa dura kaa'ee isaan simachuudhaaf itti fiigee hamma lafaa ga'utti in qoomma'e. Isa tokkoonis gooftaa koo ani si duratti faara tolaadhaan ilaalameera yoon ta'e ana garbicha kee bira hin darbin. Mee bishaan xinnoo isiniif haa fidanii miila dhiqadhaatii muka kana jalatti aara galfadhaa. Tolee jettanii gara ana garbicha keessanitti erga gortanii dadhabbii akka baataniif buddeena cabaa tokko isiniif nan fida. Isa booddee darbuu inni dandeessu jedhee isaanis akkuma jette godhii jedhan. Yommus Abrahaam ariitiidhaan gara dunkaana isaa Saaraan keessa jirtu dhaqee dafiitii daakuu baay'eessaa qodaa safaraa 3 sukkuumii bixxillee tolchi jedhe. Ofii immoo gara lafa saawwan jiranitti fiigee dibbicha baay'eessaa foon isaa laafuu tokko fuudhee dargaggeessa tokkotti kenne. Innis harka ho'ee in qopheesse. Abrahaamis itittuu fi aannan foon dibbichaa isa qopheesse sanas geessee isaaniif dhiyeesse. Isaanis in nyaatan. Inni garuu dhaabbatee mukicha jalatti isaaniif in ergamaa ture. Yeroo sanatti isaan Saaraan haati manaa kee eessa jirti jedhanii isa gaafatan. Innis achi dunkaana keessa jirti jedhee deebiseef. Gooftichis bara egeree yoonaa deebi'ee gara kee nan dhufa. Saaraan haati manaa kee ilma godhattee na eegdi jedhe. Saaraanis karaa balbala dukkaana isa dugdaa Abrahaam duubaan jiru inni dhaggeeffatti turte. Abrahaamii fi Saaraan lafa guraniiru gara dhukkubbiin dubartittii dhufus Saaraa irraa citeera. Kanaaf Saaraan gara ishee keessatti seeqqattee ergaan dulloomee dadhabee abbaa manaa koo bira ga'uu iyyuu nan hawwaaree abbaan manaa koos lafa guureeraa miti ree jette. Waaqayyo immoo Abrahaamiin maaliif Saaraan ergaan lafa guuree booddee amma ani dhugumaan dhala godhadhaa jettee kolfite. Wanti dinqisiisaan Waaqayyo gochuu dadhabu jiraaree?
bara egeree yoonan deebi'ee gara keenan dhufa Saaraanis ilma godhattee na eegdi jedhe. Saaraan garuu sababii sodaatteef ani hin kolfine jette. Gantee inni immoo lakkii kolfiteetta jedhe. Namoonni sadan sun yeroo achi ka'an ija isaanii Sodoom irraa buufatan. Abrahaam immoo isaan geggeessuudhaaf tokko wajjin adeeme. Yommus Waaqayyo yaada isaatti wanta gochuuf jedhu Abrahaamin nan dhoksaari. Abrahaam saba guddaa saba jabaas in ta'a. Sabni biyya lafaa irraa hundinuu sababii isaatiif in eebbifamu. Ani Abrahaamin beeka. Fo'adheera ammas ani Waaqayyo isaan Abrahaamin abdachiise akkan raawwadhuufitti inni ijoollee isaa namoota mana isaas wanta qajeelaa wanta dhugaa ta'es hojjechuudhaan karaa anaa Waaqayyo akka eeganiif isaan abboomuun isa irra jira jedhe. Waaqayyo kana booddee Abrahaamiin ijaanni warra Sodoomii fi Gomoraa irratti dhiyaate. Attam guddaadha, cubbuun isaaniis hammam baay'ee ulfaataadha. Ammas gadi bu'ee wanti isaan hojjetan hundinuu akka iyyataa na bira ga'ee sana ta'uu isaa nan ilaala jedhe. Inni gara Waaqayyootti dhiyaatee dhuguma nama qajeela nama jalaa wajjin lafa irraa balleessuuf jetta. Namoonni qajeelonni 50 mandaratti keessa jiru ta'a. Egaa iddoo sana inni balleessita. Sababbi namoonni qajeelonni 50 achi keessa jiraniif jettee hin dhiiftuufi. Abbaan firdii guutummaa biyyaa lafa firdii ta'u inni kennaa mitiiree. Kanaaf nama qajeelaa akka nama jal'aa gochuun isa qajeelaas isa jal'aa wajjin ajjeesuun si irraa haa fagaatu jedhe. Waaqayyo immoo deebisee mandaratti Sodoom keessatti namoota qajeelota 50 yoon argadhe isaaniif jedhee guutummaa iddoo sanaaf nan dhiisa jedhe. Yommus Abrahaam ani illee biyyoodhaas daaraadhaas kana keessa immoo ija jabaadheen gooftaa kootti dubbachaa jira. Namoota qajeelota 50 keessaa 5tu hir'ata ta'a. Isaan 5 kanaaf jettee mandaratti guutumaatti in balleessita ree jedhe. Gooftichis achi keessaa 45 iyyuu yoon argadhe ani ishee hin balleessu jedhe. Abrahaam ammas dubbii isaa itti fufee namoota 40tu achitti argama ta'a jedheen. Gooftichis warra 40 sanaaf jedhee nan dhiisa jedhe. Abrahaamis ammas deebi'ee dubbachuun koo gooftaa koo hin aarsin. Namoota 30tu achitti argama ta'a jedhe. Gooftichis achi keessaa 30 iyyuu yoon argadhe nan dhiisa jedhe. Abrahaamis kunoo takka ija jabaadhee gooftaa kootti nan dubbadha. Namoota 20tu achitti argama ta'a jedhe. Gooftichis deebisee warra 20 sanaaf jedhee balleessuu nan dhiisa jedhe. Abrahaamis ammas al tokko duwwaa dabalee dubbachuun koo gooftaa koo hin aaresin. Namoota 10tu achitti argama ta'a jedhe. Gooftichis warra 10 sanaaf jedhee balleessuu nan dhiisa jedhe. Waaqayyos isa Abrahaam wajjin dubbachaa ture raawwatee in adeeme. Abrahaam immoo iddoo isaatti in deebi'e. Boqonnaa 19. Ergamoonni Waaqayyoo lamaan galgala gara Sodoom in dhufan. Looxis karaa keellaa Sodoom dura in taa'a ture. Looxi yeroo isaan argee simachuudhaaf ka'ee itti adeeme hamma mataan isaa lafa ga'utti qomma'eefi.
gooftoolee koo gara mana garbicha keessaniitti as gortanii miila keessan dhiqattanii akka bultaniif isiniin kadhadhaa. Bariidhaanis kaatanii karaa keessan irraa in buutu jedhee isaan immoo hin ta'u nuyi bakkee kana hin bullu jedhan. Inni garuu cimsee waan isaan giddisiiseef gara mana isaatti in goran. Inni immoo buddeena caargii tolchisiisee irbaata isaaniif hin qopheessisiise. Isaanis in nyaatan. Utuu isaan gadi hin ciisin dura kunoo warri mandara sanaa namoonni Sodoom, dargaggoonni, jaarsoliinis hundinuu tokko illee utuu hin hafiin dhufanii manicha inni marsan. Jarris Looxin waamanii namoonni galgala kana gara kee dhufan miirree akka isaan gadhiisinutti gara keenyatti gadi baasii jedhanii in wacan. Jaraanis hadaraa yaa obboloota koo waan jal'aa akkasii hin hojjetinaa. Kunoo ani durbaa lama warra kanaan dura dhiirri bira hin gahin qaba. Isaan gadi isiniif nan baasa. Waan gaarii ta'e isinitti mul'atu isaan irratti raawwadhaa. Namoonni kun garuu bantii mana koo jalatti waan dheessaniif waan tokko illee isaan hin godhinaa jedhe. Jarri garuu asii badii jedhaniini itti dabalaanis namichi tokkichi galaa ta'ee as dhufe kuni dubbii keenya keessa lixee seera nuuf baasaree amma immoo isaan sana caalaa si irratti hamma hin hojjenna jedhaniini. Yommus Looxin humnaan walitti cafaqanii balbalicha cabsuun bira ga'an. Garuu namoonni warri keessummoonni suni harka isaanii gadi baasanii Looxin gara isaaniitti ol galchanii balbalicha cufan. Jarreen ala turan sana immoo isa xinnaadhaan hamma isa guddaatti dhiyaachan jamaa isaan in godhan. Jarris balbalicha barbaachan of hin dadhabsiisan. Kana booddee namoonni warri keessummoonni sun Looxin adanaa namaa kan biraa qabadhaa. Ati soddoota kee, ilmaan kee, intaloota kee mandara kana keessaa kan kee kan ta'an hundumaa iddoo kanaa baasii. Nuyi iddoo kana balleessuuf jenna. Iyyanni warra iddoo kanaa jiraatan irratti gara Waaqayyootti dhiyaate guddaa waan ta'eef Waaqayyo mandara kana akka balleessinuuf nu ergee jira jedhan. Yommus Loox dhaqee soddoota isaa warra intaloota isaa fuudhuuf jiranitti dubbate. Ka'aa, Waaqayyo mandara kana balleessuuf jedha, iddoo kana ba'aa jedheen. Soddoota isaatti garuu waan inni taphaaf isaanitti dubbate itti fakkaate. Yommuu boruun baqaqeesse ergamoonni sun Looxin ka'ii mandara cubbuu isheetii fi adabamtuu keessatti akka hin balleeffamneef haadha manaa kee, intaloota kee warra adanaa jiran lamaanis fudhadhuu ba'i jedhanii lubbuutti qaban. Inni garuu qaqqabachaa ture. Haa ta'u iyyuu malee Waaqayyo waan isa baraareef namoonni sun isa, haadha manaa isaa, intaloota isaa lamaanis harka qabanii baasanii mandaratti duubaan in ga'an. Erga gadi isaan baasaniis inni tokko lafa lubbuu kee oolfatutti baqadhu, of booddee hin mil'atin. Naannoo kana keessas iddoo tokko illee hin dhaabbatin. Ati akka hin balleeffamnetti gara roga tolootaatti ol baqadhu jedheen. Loox immoo achii miti yaa gooftaa koo,
kunoo garbichi kee fuula kee duratti ayyaana argateera. Lubbuu koo oolchuudhaanis gaarummaa guddaa ana argisiifteetta. Garuu ani gara ruga tulootatti baqadhee jalaa ba'uu waanan hin dandeenyeef wanti balleessu kun karaatti na qaqqaba. Anis nan du'a. Kunoo mandarri fuullee jirtu kun itti baqachuudhaaf dhiyoodha. Xinnoodhas, isheen xinnoodha mitiiree? Achitti baqadhee lubbuun koo akka oolu anaaf godhi jedhe. Ergamichis kunoo ani isaa kanaafis faara sitti nan tolaa. Mandara ati waa'ee ishee dubbattu kanas gara hin galchu. Hamma ati achitti geessutti ani wannan ergameef sana gochuu hin danda'u. Ariifadhu, achitti baqadhu, jalaa ba'ii jedheen. Mandarattiin immoo xinnoo waan taateef maqaan ishee Zoo'aar jedhame. Akkuma aduun lafa irratti baatiin Loox mandara Zoo'aar in ga'e. Yommus Waaqayyo bantii Waaqa keessa dhagaa boba'u ibiddaas mandaroota Soodomii fi Gomoraa irratti gadi in roobse. Inni mandaroota sana guutuma lafa naannoo sana warra mandaroota sana keessa jiraatan hundumaa wanta lafaa sana irratti biqilus in barbadeesse. Haati manaa Loox garuu dugda isaa duuba gara booddee ishee mil'attee utubaa soogiddaa taate. Abrahaam ganama bariidhaan ba'ee lafa itti fuula Waaqayyoo dura dhaabbatee ture sana in dhaqe. Inni gara mandaroota Soodomii fi Gomoraa gara guutuma lafa naannoo sanaa ilaalee kunoo aarri akka aaraa iddoo ibiddaa irraa ka'utti lafa utuu ol aaruu in arge. Waaqayyo mandaroota lafa naannoo sanaa in balleesse. Waaqayyo yeroo mandaroota Loox keessatti jiraachaa turan barbadeessetti Abrahaamin yaadatee Looxin garagaggaluu sana keessaa in baase. Loox amma Zo'oor keessa jiraachuu waan sodaateef intaloota isaa lamaan fudhatee Zo'oor keessaa gara tullootaatti ol ba'e. Achitti intaloota isaa wajjin holqa keessa in taa'e. Gaafa tokkos intalli isaa isheen hangafni ishee quxisuudhaan abbaan keenya dulloomaadha. Akkuma guutuma biyya lafaatti ta'utti namni nu bira ga'u immoo tokko illee biyya kana hin jiru. Kanaaf amma kaanii abbaa keenya daadhii wayinii akka dhugu goonee sanyii abbaa keenya irraa godhannu lafa irratti akka hafu gochuudhaaf isa wajjin in ciifna jette. Gaafuma sana galgala abbaa isaanii daadhii wayinii obaasanii intalli isheen hangafni ol galtee abbaa ishee wajjin in ciifte. Inni immoo yeroo isheen dhaqxee ciifte yeroo isheen kaates hin beekne. Guyyaa lammaffaatti immoo intalli isheen hangafni ishee quxisuudhaan kunoo ani iddaa abbaa koo wajjin nan ciise. Har'a galgalas immoo daadhii wayinii isaa hin obaafna. Sanyiin abbaa keenya irraa godhannu lafa irratti akka hafu gochuudhaaf atis ol gali isa wajjin ciisi jette. Isaan galgala sanas abbaan isaanii daadhii wayinii in obaasanii intalli isheen quxisuun immoo kaatee dhaqxee isa wajjin in ciifte. Inni garuu yeroo isheen dhaqxee ciifte yeroo isheen kaates hin beekne. Akkasitti intaloonni Loox lachuu abbaa isaaniitiif in ulfaa'an. Isheen hangafni ilma deessee maqaa isaa Mo'aab jettee moggaafte. Inni abbaa Mo'aabotaa ammaa kana in ta'e. Isheen quxisuunis ilma deesse maqaa isaa Beni'aamii jettee moggaafte. Inni immoo abbaa Amaanotaa amma kan in ta'e. Boqonnaa 20. Kana booddee Abrahaam lafa ture sana dunkaana isaa buqqifatee biyya gara mirgaa ga'ee Qaadeshii fi Shuur gidduu ta'ee
taa'ee mandara Geeraar keessa galaa ta'een in jiraate. Achitti Abrahaam waa'ee Saaraa haadha manaa isaa gaafatamee isheen obboleettii kooti jedhee. Kana irratti Abiimelek mootiin Geeraar itti ergee Saaraa fichisiise. Waaqayyo garuu halkan abjuu keessaa Abiimelek bira dhufee kunoo ati sababii dubartii abbaa manaa qabdu sana fudhatteef du'uuf jirtaa jedhe. Abiimelek kanaan dura isheetti hin dhiyaanne ture. Kanaaf gooftaa koo namoota balleessaa hin qabne immoo in ajjeeftaare. Namichatu ofuma isaatii isheen obboleettii kooti naan jedhe mitiire. Isheenis inni obboleessa kooti jettee anis gara kootti hamma utuu hin yaadin harka koos utuu hin xureessin kana godheera jedhe. Waaqayyoon immoo abjuu sana keessaa Abiimelekiin ati garaa keetti hamaa utuu hin yaadin kana akka goote inni iyyuu beeka. Kanaaf ati akka anaa hin yakkiniif ani si dhoowweera. Ati akka ishee bira geessuufis ani karaa isiif hin laanne. Amma haadha manaa namicha galchiifi innoo raajiidha. Inni siif hin kadhata. Atis in jiraatta. Namichaaf yoo galchu dhaabbatee garuu ati akka duutu namoonni kee hundinuus akka du'an beeki jedheen. Abiimelek kana irratti ganama obboroodhaan ka'ee hojjettoota isaa hundumaa walitti waame. Dubbii kana hundumaa isaan duratti dubbate. Namoonnis baay'isanii sodaatan. Abiimelek ergasii Abrahaamin waamee ati maaliif akkas nuu goote? Ani maal si yakkinaan ati ana irratti mootummaan koo irrattis cubbuu guddaa akkasii fidde? Ati wanta hojjetamuun hin taane ana irratti hojjette jedhe. Abiimelek ammas Abrahaamiin ati maal argitee kana goote jedhe. Abrahaamis deebisee tarii iddoo kana Waaqayyoon sodaachuun hin jiru yoo ta'e haadha manaa koof jedhanii ana hin ajjeesu ta'a jedheen yaade. Karaa tokko immoo isheen dhuguma obboleettii kooti. Haati koo ishee hin deenye malee intala abbaa kootiiti. Booddee immoo haadha manaa koo taate. Waaqayyos mana abbaa kootitti yommuu naan adeemsise isheen iddoo dhaqnu hundumatti inni obboleessa kootii jechuudhaan waan gaarii anaaf akka gootu itti himaadhaan ture jedhe. Abiimelek ergasii hojjettoota dhiiraaf dubartii bushaayyee saawwanis warra kana isaatti keessa fuudhee Abrahaamiif kenne. Saaraan haadha manaa isaaf in galche. Achumaanis Abiimelek kunoo biyyi koo si dura jira. Lafuma sitti tole taa'ii jedheen. Saaraadhaanis kunoo ija warra si bira jiranii sirraa buqqisuudhaaf dhugaa qabaachuu kees hunduma duratti mul'isuudhaaf illaa obboleessa keetiif meetii gumaa tokko kenneera jedhe. Abrahaam immoo Waaqayyoon inni kadhateef. Waaqayyos Abiimelekiin haadha manaa isaa hojjettoota isaa warra dubartiis fayyisee ijoollee godhachuus isaan hin dandeessise. Waaqayyo waa'ee Saaraa haadha manaa Abrahaam irratti dubartoonni mana Abiimelek keessa hundinuu dhala akka dhaban godhee ture. Boqonnaa 21. Waaqayyo akkuma abdachiisee ture Saaraa inni yaadate akkuma dubbates isheedhaaf in godhe. Erga Abrahaam dulloomee yeroo itti Waaqayyo haati manaa kee ilma hin deessi jedhe isatti dubbatee turetti Saaraan ulfooftee ilma hin deesseef.
Abrahaamis maqaa ilma isaaf dhalatee isa Saaraan deesseef sana Yisaaq jedhee moggaase. Akkuma Waaqayyo isa abboomee turetti ilmi isaa Yisaaq dhalatee guyyaa 8tti Abrahaam dhagna isaa qabe. Yeroo ilmi isaa Yisaaq dhalateef Abrahaam nama waggaa 100 ture. Saaraanis Waaqayyo sababii ani ittiin kolfu anaaf kennee warri dhagaan hundinuus ana wajjin in kolfu jette. Itti dabaltees Saaraan mucaa hoosisuuf jedhe. Abrahaam itti himuu eenyutu yaadire? Ani garuu bara dullummaa isaatti ilma da'eeraaf jette. Yisaaq guddatee harma hin guufamee. Abrahaamis gaafa mucichi harma guufamee cidha guddaa godhee in nyaachise. Saaraan garuu ilmi Aggaar ishee Gibxitti sana inni isheen Abrahaamiif deessee tapha gadhee utuu taphatu argite. Kanaafis Abrahaamiin ilmi xomboree kana ilma koo Yisaaq wajjin dhaaluun isaaf waan hin taaneef xomboree kana ilma ishee wajjin mana baasi jette. Dubbiin waa'ee Ismaa'eel ilma isaatti kun Abrahaamin baay'ee in rakkise. Waaqayyo garuu Abrahaamiin waa'een mucichaa fi waa'een xomboree keetii si hin rakkisin. Sanyiin kee maqaa Yisaaqiin waan waamamuuf waanuma Saaraan sitti himtu dhaga'i. Ilmi xomboreettis dhaala kee waan ta'eef isas immoo saba tokko nan godha jedhe. Abrahaamis ganama bariidhaan ka'ee buddeenaa fi bishaan qalqalaa tokko Aggaariif kenne. Mucichas gateettii ishee irra kaa'ee ishee adeemsise. Isheenis achi baatee lafa onnaa Beersheebaa keessa in joorte. Yeroo bishaanichi qalqala keessa dhumutti Aggaar mucicha huuxxii tokko jalatti gatte. Kana booddee hamma darbaa eeboo irraa fagaattee fuullee isaa dhaqxee teesse. Isheen yommuu mucichi du'u ta'e hin ilaalu waan ta'eef fuullee isaa teessee sagalee ishee ol fuutee hin boosse. Waaqayyo sagalee boo'icha mucichaa in dhaga'e. Ergamaan Waaqayyoos bantiiwwan waaqa keessaa Aggaariin waamee, Aggaar maal taati? Mucichi iddoo jirutti Waaqayyo sagalee isaa dhaga'eeratti hin sodaatin. Ani saba guddaa isa gochuufan jira. Ka'ii mucicha ol fuudhii harka keetiinis jabeessii isa qabi jedheen. Yommus Waaqayyo ija ishee in baneef. Isheenis boolla bishaanii tokko in argate. Dhaqxees bishaan qalqalichatti guuttee mucichis in obaafte. Waaqayyo mucicha wajjin ture. Innis in guddate. Inni lafa onnaa keessa jiraatee nama xiyya darbachuutti beekame in ta'e. Inni Paaraan lafa onnaa keessa jiraate. Haati isaas durbaa warra Gibxii isa in fuusifte. Yeroo sanitti Abiimelek mootichi Fiikool abbaa duulaa isa biratti Abrahaamiin Waaqayyo waan ati hojjettu hundumatti si wajjin jira. Akkuma ani amanamummaa isii argisiise atis anatti biyya galaa taatee keessa teessetis argisiisi. Ana irratti, dhalaa koo irratti, sanyii koo irrattis haxummaadhaan akka hin hojjenne amma asitti maqaa Waaqayyootiin anaaf kakadhu jedheen. Abrahaamis tolee ani siif nan kakadha jedhe. Achumaan immoo Abrahaam waa'ee boolla bishaanii isaa hojjettoonni Abiimelek isa irraa fudhatanii tokkoof Abiimelekin komate. Abiimelek eenyu kana akka godhe ani hin beeku. Ati immoo anatti hin himne. Anis hamma har'aatti kana hin dhageenye jedheen. Yommus Abrahaam
hoolota sangootas geessee Abiimelekiif kenne. Isaan lamaanuus kakuudhaan waliif in galan. Abrahaam hoolota goromtii torba karaa sanatti addaan baasee dhaabe. Abiimelek immoo Abrahaamiin hoolonni goromtiin torban ati addaan baaftee dhaabde kun immoo maali jedhe. Inni immoo deebisee, ani boolla bishaanii kana qotuu koo dhugaa ba'uuf akka ta'utti hoolota goromtii torban kana ana harkaa fudhadhu jedhe. Kanaafis jarri lamaan achitti waan waliif kakataniif iddoon sun Beersheebaa jedhame. Beersheebaatti kakuudhaan erga walii galanii booddees Abiimelekii fi Fiikool abbaan duulaa isa ka'anii gara biyya warra Filisxaayitti deebi'an. Yommus Abrahaam iddoo Beersheebaa jedhame kana muka lafa onnaa tokko inni dhaabee achittis maqaa Waaqayyoo Gooftaa bara baraan jiraatu in waammate. Kana booddees Abrahaam biyya warra Filisxiyaa keessaa bara baay'eedhaaf galaa ta'ee in jiraate. Boqonnaa 22. Kunoo erga ta'ee booda Waaqayyo qoree isaa ilaaluudhaaf Abrahaam jedhee waame. Abrahaamis kunoo asin jira jedhee deebise. Waaqayyos Yisaaq ilma kee isa tokkicha isa jaallattu fuudhii biyya Mooriyaa dhaqi. Tuullota keessaa isa ani sitti agarsiisu tokko irratti qalma gubamuu godhii isa anaaf dhiyeessi jedheen. Abrahaamis ganama barii ka'ee qoraan qalmi ittiin gubamu filatee harree isaas fe'ee dargaggoota isaa keessaa lama Yisaaqin ilma isaas fudhatee lafa Waaqayyo isaatti himee dhaquudhaaf karaa irra bu'e. Gaafa guyyaa sadaffaa Abrahaam ol ilaalee iddoo sana fagootti in arge. Yommus Abrahaam dargaggoota isaatiin, isin harricha wajjin asuma turaa,anii fi mucichi immoo achi garas dhaqnee in sagannaa, isa booddees gara keessanitti in deebina jedhe. Akkasitti Abrahaam qoraan qalmi ittiin gubamu Yisaaq ilma isaa baachisee ofii isaatti immoo ibiddaa fi haadduu harkatti baatee lamaanuus walii wajjin in adeeman. Takka erga adeemanii Yisaaq Abrahaam abbaa isaatiin, abbaayyee jedhe. Innis, maal jette ilma koo jedhe. Yisaaqis, ibiddii fi qoraannoon kunooti, qalma gubamuu sanaaf immoo hoolaan meerreere jedhe. Abrahaam deebisee, Waaqayyoo fi isatti qalma gubamuu fi hoolaa in arga yaa ilma koo jedhe. Isaan lamaanuus wal wajjin hin adeeman. Isaanis gara iddoo isaa Waaqayyo itti himee ture sana yommuu ga'an Abrahaam achitti iddoo itti aarsaa dhiyeessu ijaaree qoraanis tooraan irra naqee Yisaaqin ilma isaa hidhee iddoo aarsaa irraa qoraanicha gubbaa in ciibse. Abrahaam kana booddee ilma isaa qaluudhaaf hiixatee haadduu in fudhate. Battala sanitti garuu ergamaan Waaqayyoo bantii Waaqa keessa guddisee, Abrahaam, Abrahaam jedhe. Innis kunoo asan jira jedhe. Ergamichis mucicha irratti harka kee ol hin fudhatin, waan tokkos isa hin godhin. Ati ilma kee isa tokkicha isaaf waan hin mararsiifattaniif ati Waaqayyoon akka sodaattu ani amma beekeera jedhe. Abrahaamis ol ilaalee kunoo dugda isaa duubaan korbeessa hoolaa gaanfa isaatiin
arangamaa keessatti qabamee tokko arge. Achumaan dhaqee korbeessicha fuudhee qooda ilma isaatti qalma gubamu isaa hin dhiyeesse. Abrahaamis maqaa iddoo sanaa Yaahwee Yiri'ee jedhee moggaase. Akkas jechuun Waaqayyoo inni argaa jechuudha. Waaqayyoo ni arga jechuudha. Namoonni amma iyyuu waa'ee isaa yeroo dubbatan inni tulluu isaa Waaqayyoo irratti waan argamsiisuudha jedhu. Ergamaan Waaqayyoos bantii Waaqa keessaa isa lammaffaa guddisee Abrahaamiin waamee, Waaqayyo ati kana waan gooteef ilma kee isa tokkicha anaaf waan hin mararsiifatiniif ani maqaa kootiin kakadheera. Ani eebba kootiin sin eebbisa, sanyii kees akka urjoota Waaqaa, akka cirracha qarqara galaanaas guddisee nan baay'isa. Sanyiin kees karaa kellaa diinota isa qabatee mandaroota isaanii kan isa hin godhata. Ati waan anaaf abboomteef sabni biyya lafaa irraa hundinuu sanyii keetiin in eebbifamu jedhee dubbateera jedhe. Ergasii Abrahaam gara dargaggoota isaatti deebi'ee isaanii wajjin ka'ee gara mandara Bershaabaa dhaqee mandarichi keessas in jiraate. Kana booddees dhaamsi Abrahaam in dhufe, innis kunoo milkaa'innas immoo Naahoor obboleessa keef ilmaan godhatte. Warri isheen deesse inni hangafni Uwwas obboleessi isaa Buus inni Aaraamiin dhalche immoo Qaamu'eel, Keseed, Haazoo, Fildaash, Yidlaa fi Baatu'eel jedhamu kan jedhu ture. Baatu'eel Ribqaa dhalche. Milkaa'an isaan kana saddeettan Naahoor obboleessa Abrahaamiif godhatte. Naahoor sajjoota Ri'ummaa jedhamtu tokkos qaba ture. Isheenis ijoollee Xeebaa, Gaaham, Taahash, Makkaa jedhaman deesseef. Boqonnaa 23. Saaraan waggaa 127 in jiraatti. Barri jireenya isheen hammana ture. Saaraan Kiriyaat Arbaa isaa Kebroon jedhamee beekame biyya Kana'aan keessatti in duute. Abrahaamis Saaraadhaaf gadduu fi isheedhaaf boo'uufis ol in gale. Abrahaam reeffa bira ka'ee ijoollee Heetiin ani sin gidduutti Gala'aadha. Ormas reeffa namaa kootii mana baasee akkan itti awwaalladhutti araddaa awwaalaaf ta'u isin gidduudhaan akkan argadhu anaaf godhaa jedhee gaafate. Warri Heettis deebisanii Abrahaamiin gooftaa nuu dhaggeeffadhu, ati nu gidduutti nama guddaadha. Nama Waaqayyootis reeffa nama keetii iddoo awwaala keenya isa keessa caalutti awwaalladhu. Nu keessa namni tokko iyyuu lafa awwaalaa isaa si harkatti kan qabu reeffa nama keetis akka hin awwaallanneef kan si dhowwu hin jiru jedhan. Abrahaam lafa ka'ee namoota biyya sana warra Heetotaaf in qooma'e. Inni immoo ani reeffa namaa kootii manaa baasee akkan awwaalladhuuf fedha keessan erga ta'e ana dhaggeeffadhaatii Efroon ilma Zohoriitti anaaf dubbadhaa. Inni lafa isaa irraa holqa Makfeelaa isa gara dhumaa maasii isaatti jiru anaaf haa kennu. Inni gatii guutuudhaan dhuunfaa godhee lafa awwaalaatiif isin gidduudhaa akka anaaf kennu godhaa isaaniin jedhe. Namichi Efroon jedhamus ijoollee Heet sana gidduu taa'ee ture. Efroon namni biyya Heet kunis Heetonni warri balbala kellaa mandara sana keessatti walitti qabaman
Hundinuus utuu dhaga'anii Abrahaamiif deebise. Hin ta'uu gooftaa koo, na dhaggeeffadhu. Ani laficha siif nan kenna. Holqichi isaa laficha sana keessa jiru siif nan kenna. Ani fuula ijoollee saba koo duratti isa siif nan kenna. Atis reeffa nama keetii itti awwaalladhu jedheen. Yommus Abrahaam namoota biyya sana duratti gadi jedhee qooma'e. Inni utuma namoonni biyya sanaa dhaga'anii Efrooniin utuu fedha kee ta'ee na dhageessee ani lafichaaf gatii nan kenna. Ani reeffa nama koo akka achitti awwaalladhutti ati isa na harkaa fudhadhu jedhe. Efroon immoo Abrahaamiif deebisee gooftaa koo na dhaggeeffadhu. Lafti cittuun meetii dhagaa 400 baaftusii fi ana gidduutti maal isheeti? Reeffa nama keetii itti awwaalladhu jedhe. Abrahaam dubbii Efroon fudhatee meetii isaa inni utuu ijoolleen Heet dhaga'anii dubbate sana mijaa'annee inni kenneef. Innis akka mijaa'annaa warra bitee gurguru isa fudhatamaatti dhagaa 400 Boqonnaa 23 lakkoofsa 17 irraa. Akkasitti lafti Efroon inni Makkeefalaa Mamree irraa gara ba'a biiftuutti kan hafu masichi holqa isaa keessa jiruu fi mukkeetti guutamaa lafichi irra jiran hundumaa wajjin itti dabarfame. Kunis fuula ijoollee Heet warra balbala keellaa mandara sana keessatti walitti qabaman hunduma duratti qabeenya Abrahaam ta'e. Abrahaam kana booddee Saaraa haadha mana isaa holqa Makfelaa Mamree irraa gara ba'a biiftuutti isa argamu Kebroon isa biyya Kana'aan keessatti ni awwaale. Ijoolleen Heet laficha holqa isaa keessa jiru sana wajjin qabeenya isaa godhanii iddoo awwaalatiif Abrahaamitti in dabarsan. Boqonnaa 24 Yommus Abrahaam dulloomee barri isaas in sokke. Waaqayyos waan hundumaan Abrahaamin eebbiseera. Gaafa tokkos Abrahaam namoota mana isaa keessa hojjetaa isa jaarsa isa wanta inni qabu hundumaa irratti abboomaa ture sanaan kakadhaaf harka keetiin guddeedaa koo gidduu qabi. Ati durboota warra Kana'aan warra ani isaan keessa jiraadhu kana keessaa ilma koo akka hin fuusifneef Waaqayyo gooftaa waaqaa fi lafaatiin sin kaksiisa. Biyya koo lammii koo bira dhaqii Yisaaq ilma kootiif durba barbaadi fidi jedhe. Hojjetaan sunis Abrahaamiin intalattiin ana duuka buutee biyya kana dhufuu hin barbaaddu ta'ayyuus ilma kee biyya ati keessa dhufte sanatti deebisee geessu ree jedhee gaafate. Abrahaamis deebisee ilma koo achitti akka hin geessine of eeggadhu. Waaqayyo gooftaan bantii waaqaa inni mana abbaa kootii biyya ani itti dhaladhe keessa baasee na fide inni lafa kana sanyii keetiif nan kenna jedhee anaaf kakate. Ergamaa isaa si dura in erga. Atis achii ilma kootiif durba barbaaddee in fidda. Intalattiin si duuka buutee dhufuu hin barbaaddu yoo ta'e immoo ati ilma koo achitti hin geessin malee kakaan kun si irraa in bu'u jedhe. Yommus
hojjettichis harka isaatiin gudeeda Abrahaam gooftaa isaa gidduu qabee dubbii kana irratti isaaf hin kakate. Ergasii hojjettichi gaalota gooftaa isaa keessaa 10 mi'a gooftaa isaa hundumaa keessas wanta gaggaarii fuudhee ka'e. Aaraan biyya bishaan lamaa gidduu sana gara mandara Naahoor keessa jiraattetti in adeeme. Innis mandarichatti utuu hin lixin gaalota isaa bishaan boolla tokko bira hin dhaabbachiise. Yeroon isaas galgala yeroo dubartoonni bishaan waraabbachuuf ba'an ture. Hojjettichis yaa Waaqayyo gooftaa isa kan Abrahaam gooftaa kootii ati har'a adda anaaf kenni. Abrahaam gooftaa kootii gaarummaa agarsiisi. Kunoo ani boolla bishaanii kana bira dhaabbachaan jira. Durboonni warra mandara kanaa bishaan waraabachuuf ba'uuf jiru. Ani durba tokkoon mee bishaan dhuguu gomboo kee gadi anaaf qabi nan jedhe. Isheen immoo ati dhugee gaalota kees nan obaasa yoo anaan jette isheen kun ishee ati Yisaaq garbicha keef yaaddee qopheessite haa taatu. Kanaanis ati gooftaa kootii gaarummaa agarsiisuu kee nan beeka jedhe. Hojjettichi kana dubbatee utuu afaan hin fixin kunoo Ribqaan gomboo gateetti irratti baattee dhufte. Isheen intala Baatu'eel immoo ilma Naahoor obboleessa Abrahaam, haati isaa immoo Milkaadha. Intalattiin baay'ee ija namaatti in tolti. Durba dhiirri biraa hin arginis turte. Isheen gara boolla bishaanichaatti gadi buutee gomboo ishees guteetti ol deebite. Hojjetaan sunis ariitiidhaan gara isheetti adeemee hadaraa gomboo kee keessaa bishaan xinnoo ishee na habuuqqachiisi jedhe. Isheenis dhaga'i gooftaa koo jettee daftee gomboo ishee harkatti gadi buufattee isa obaafte. Erga isa dheebuu baafattee booda immoo gaalota keetiifis hamma isaan dhuganii qufanitti nan waraabaaf jette. Isheen daftee bishaanicha gomboo ishee keessaa bidiruutti garagalchitee ammas bishaan waraabuudhaaf fiigichaan gara boolla bishaanitti gadi buute. Gaalota isaa hundumaafis bishaan hin waraabde. Namichis Waaqayyo karaa isaa hin qajeelcha yookiis hin qajeelchu yoo ta'e baaruudhaaf caalummaa jedhee isheen in ilaala ture. Gaalonni isaa yeroo bishaan dhuganii quufan namichi amartii warqee akka ruubii waaqeettaa ta'u isaa funyaanitti kaa'atan. Biteewwan warqee lamaan akka waaqeettaa 5 kan ta'anis harkatti akka isheen kaa'attuuf gadi fuudhee in kenneef. Isheedhaanis ati intala eenyuti? Mana abbaa keetiitti immoo iddoo bultii in arganna hadaraa anatti himi jedheen. Isheenis namichaan ani intala Baatu'eel innis ilma Naahoor haati isaa immoo Milkaadha. Nuyi affaa okkaas baay'ee qabna. Iddoon bultiis immoo jira jette. Namichi gadi gugguufee Waaqayyoof sagade. Waaqayyo gooftaan inni kan Abrahaam gooftaa kootii haa jajamu. Inni gaarummaa isaa fi amanamummaa isaa gooftaa kootii agarsiisuu hin dhiifne. Waaqayyo ana immoo karaa irra buusee gara mana obboleessa gooftaa kootii na fide jedhe. Intalattiinis fiigdee wanta ta'e hundumaa namoota mana haadha ishee jiranitti hin himte. Ribqaan kun obboleessa Laabaan jedhamu tokko qabdi turte. Innis fiigichaan gara namicha isaa bakkee boolla bishaanii bira jiru dhaqe. Amartii funyaanii fi bitaawoo harka Ribqaa obboleettii isaa irraa argee isa obboleettiin isaa namichi akkas anaan jedhee jettees dhaga'e.
gara namicha yeroo dhaqetti kunoo namichi gaalota bira boolloo bishaanii bukkee inni dhaabbataa ture. Laabaan yommus namichaan yaa namicha Waaqayyo eebbisee kootu maaliif bakkee dhaabbattaa? Ani manicha qopheesseera gaalotaafis iddoo qopheesseera jedhe. Namichis gara manaa inni dhaqee Laabaanis gaalota irraa hiikee midhaanii fi okaa kenneefii namichaaf warra namicha wajjin adeemaniifis bishaan miila in kenne. Yeroo nyaanni dhiyaateefitti immoo namichi dhimma koo otoo hin himatiin hin nyaadhu jedhee Laabaanis himadhu kaa jedheen. Yommus namichi ani hojjetaa Abrahaamidha. Waaqayyo gooftaa koo kana baay'ee eebbisee nama guddaa isa godheera. Inni hojjettoota dhiiraa fi dubartii bushaayee, saawwa, meetii, warqee, gaalota harrootaas kenneeraaf. Saaraan haati manaa gooftaa koo erga lafa guurtee gooftaa kootiif ilma godhattee innis wanta qabu hundumaa ilma isaa kanaaf kennuuf jira. Gooftaan koo na kaksiisee durboota biyya Kana'aan isaa ani keessa jiraadhu keessaa ilma koo hin fuusisin. Gara mana abbaa koo gara qomoo koo dhaqitee achitti durba barbaadii fidiif jedhee na abboomeera jedhe. Anis gooftaa kootiin intalattiin na duukaa hin dhuftu ta'a nan jedhe. Inni immoo Waaqayyo inni akka deddeebii kootti ilaalu ergama isaa si wajjin in erga. Karaa kees in qajeelcha. Atis qomoo kee keessaa mana abbaa kootii keessaa ilma koof durba barbaadii fidiif. Waa'ee kaakaan koosii irraa bu'uu isaatti immoo ati gara qomoo koo dhaqxee isaan isitti hin kennan yoo ta'e kaakaan koosii irraa in bu'a anaan jedhe. Har'a immoo ani dhufee burqituu bishaanii bira yommuun ga'e yaa Waaqayyo gooftaa isaa kan Abrahaam gooftaa kootii waan ani adeemuuf kana karaa isaa anaaf qajeelchi. Kunoo ani amma burqituu bishaan bira dhaabbadheen jira. Ani intala bishaan waraabbachuu dhuftu tokkoon gomboo keessaa bishaan xinnoo ishee na obaasi nan jedha. Yommus isheen immoo dhugii gaalota keefis nan waraabaa yoo na'anan jette isheen kun ishee Waaqayyo ilma gooftaa kootiif yaade qopheesse haa taatu nan jedhe. Ani yaada koo keessatti kanan dubbadhe utuun hin fixin kunoo Ribqaan gomboo gatiittii irratti baattee dhufte. Isheen gara boolloo bishaanichaatti gadi buutee bishaan waraabdee anis isheedhaan hadaraa bishaan na obaasi nan jedhe. Isheen yommus daftee gomboo ishee of irraa gadi buuftee ati dhugii gaalota kees immoo nan obaasaa jette. Anis nan dhugee gaalotas immoo in obaafte. Kana booddees ati intala eenyuti jedheen isheen gaafadhe. Isheen immoo deebiftee ani intala Baatu'eel innis ilma Naahoor haati isaa immoo Milkaadha jette. Ani immoo funyaan isheetti amartii harka isheettis bitaawwoo nan kaa'e. Gadi gugguufees Waaqayyoof nan sagade. Waaqayyo gooftaa isa kan Abrahaam gooftaa kooti isa intala obboleessaa gooftaa kooti fuudhee ilma isaatiif akkan geessuuf karaa qajeelaa irraa ana buusi nan jedhe. Nan jajadhe. Egaa isin amma gaarummaa fi amanamummaa gooftaa kootii inni argisiiftuu yoo taatan anatti hima. Kun yoo ta'uu dhaabbates gara bitaatti yookiin mirgaatti akkan goruuf anatti hima jedhe. Yommus Laabaanii fi Baatu'eel deebisanii dubbiin kun Waaqayyo biraa dhufe. Nuyi kanatu badee kanatu tole jennee sitti dubbachuu hin dandeenyu. Kunoo Ribqaan fuula kee dura jirti fuudhii dhaqi akkuma Waaqayyo yaade ilma gooftaa keetiif haadha manaa haa taatu jedhan. Hojjetaan Abrahaamis wanta isaan dubbatan kana yommuu dhaga'e lafatti gadi gugguufee Waaqayyoof sagade. Hojjetichi kana booda naqataan meetii fi naqataan warqee uffata bobba'ees
boba'eessaa fidee Ribqaadhaaf kenne. Obboleessa isheef haadha isheefis immoo kennaa gatii jabeessaa in laate. Innii fi namoonni isa wajjin turan nyaatanii dhuganii achuma bulan. Borumtaas ganamaan in ka'an. Namichis gara gooftaa kootti nan deebi'a nan geggeessa jedhe. Obboleessi ishee fi haati ishee namichaan, intalli hamma guyyaa 10tti illee takka nu bira turtee haa adeemtu jedhan. Namichi garuu isaaniin, Waaqayyo karaa koo erga anaaf qajeelchee gara gooftaa koo akka dhaquuf na geggeessa malee isin ana hin tursinaa jedheen. Isinis mee intala waamnee wanta isheen jettu hin gaafanna jedhan. Ribqaas waamanii namicha kana wajjin ammuma hin dhaqxa jedhanii in gaafatan. Isheenis eeyyee nan dhaqa jette. Isaanis Ribqaa obboleettii isaanii guddise ishee hojjettaa Abrahaam namoota isaa duuka turanis in geggeessan. Yommuu kaasanis, yaa obboleettii keenya, ati kumaatama ta'ee sanyiin kee karaa kellaa warra isaa jibbanii haa qabaatu, mandaroota isaanis kan isa haa godhatu jedhanii Ribqaa in eebbisan. Ribqaan xombiiriiwwan ishees ka'anii gaalota yaabbatanii namicha duukaa in adeeman. Innis Ribqaa fuudheen in adeeme. Yisaaq yeroo sana gara bishaan boolla Bir Laahii Roo'i jedhamuu dhufee biyyaa gara mirga sanaa keessa in jiraata ture. Innis gaafa tokko gara galgalaa bakkeetti ba'ee yaadaan qabamee utuu adeemuu ol ilaalee gaalota as adeemaa jiran arge. Ribqaanis ol ilaaltee Yisaaqin argitee gaala irraa buute. Yommus isheen hojjetaa ishee fuudhee adeemu sanaan, namichi bakkee keessaa as nutti adeemu sun eenyu jettee. Hojjetichis, inni ilma gooftaa kootiitti jedhee deebiseef. Kana irratti isheen shaashii fudhattee ofitti haguugde. Hojjetichis wanta hojjete hundumaa Yisaaqitti hime. Yisaaq gara dunkaana Saaraa haadha isaatti ishee hin galfate. Inni Ribqaa fuudhe. Isheenis haadha manaa isaa taatee ishee jaalattee gadda haadha isaa irraas in jajjabaatte. Boqonnaa 25. Abrahaam haadha manaa kan biraa fuudhee maqaan ishees Qeexuuraa jedhaman ture. Isheen ijoollee Zimraan, Yokshaan, Meedaan, Midiyaan, Shebkaan, Shuwaa jedhaman in deesseef. Yokshaan immoo Shebaa fi Deedaanin dhalche. Ilmaan Deedaan Ashuuriim, Leetushim, Le'uumim. Ilma Midiyaan immoo Eefaa, Efer, Henook, Abidda, Elda'aa turan. Isaan kun hundinuu ijoollee warra Qeexuuraan horteedha. Abrahaam wanta qabaa ture hundumaa Yisaaqiif in kenne. Ijoollee sajjaatota isaatiif garuu Abrahaam fayyaatti utuu jiruu kennaa kenneefi. Ilma isaa Yisaaq irraa kaasee gara boruutti biyya ba'aa biiftuutti isaan erge. Barri Abrahaam jiraate waggaa 175 ture. Abrahaam inni obbaafatee ba'eessa godhe dulloomii baraas quufee in du'e. Gara saba isaattis in sassaabame. Yisaaqii fi Ismaa'eel ilmaan isaa holqa Makfelaa maasii Efroon ilma Zohaar hoticha isaa Mamree irraa gara biiftuutti hafu sana keessatti isaan in awwaalan. Maasichi isaa Abrahaam ijoollee Heet irraa bite ture. Abrahaam haadha manaa isaa Saaraa biratti achitti awwaalame. Abrahaam erga du'ee Waaqayyo Yisaaqin ilma Abrahaam inni eebbise. Yisaaqis Bir Laahii Roo'ii iddoo jedhamu in taa'e. Hiddi
dhalootaa sanyii Ismaa'eel isa Aggaar Xombooriin Saaraa isheen nama biyyi Gibxii sun Abrahaamiif deesse kanatti fufee inni lakkaa'ama. Maqaan ilma Ismaa'eel akkuma tarrii dhaloota isaaniitti Nabaayoot ilma Ismaa'eel isa angafaa, Qeedaar, Adbe'eel, Mibsaam, Mishamaa, Duumaa, Masaa, Hadaad, Teemaa, Yuutur, Naafish, Qidmaas ture. Ilmaan Ismaa'eel isaan mana turan gandi isaanii fi lafti buufata isaanii maqaa isaanii kanaan in waamamu akka gosa isaaniittis gurguddoota 12 qabu. Barri Ismaa'eel jiraatee waggaa 137 ture. Ismaa'eel inni obbaafatee gara sanyii isaattis in sassaabame. Inni fuullee obboloota isaa hundumaa qabatee waan tureef ijoolleen isaa lafa Awwiilaa fi Shoor jedhaman gidduu ta'an. Innis lafa yeroo gara biyya Asooritti adeeman fuullee Gibxii mul'atudha. Hiddi dhalootaa sanyii Yisaaq ilma Abrahaam kanatti fufee in lakkaa'ama. Abrahaam Yisaaqin dhalchee. Yisaaq nama waggaa 40 yeroo ta'e Ribqaa in fuudhe. Isheen intala Baatu'eel nama Aaraam isaan Paadaan Aaraan sanaatti. Isheen obboleettii Laabaan nama Aaraam turte. Yisaaq waa'ee haadha mana isaa ishee dhabduu turteef Waaqayyoon kadhate. Waaqayyos wanta inni kadhate waan dhaga'eef Ribqaan haati mana Yisaaq in ulfoofte. Ijoolleen garaa ishee keessatti wal in dhidhiitu turan. Isheenis erga akkas ta'e kuni maal anaaf godha diree jettee kanas Waaqayyoon gaafachuu in dhaqxe. Waaqayyos isheedhaan gadaamessa kee keessaa saba lamatu jira. Gosoonni lamaan si irraa dhalatanis gargar hin hiramu. Gosa isaa tokkotu isa kan irra jabaataa isa angafaatu isa quxisuudhaaf ergama jedhe. Yeroon du'uu ishee yommuu ga'e kunoo lakkuun gadaamessa ishee keessa turan. Inni duraa diimaa, dhaqni isaa hundinuus akka uffata dabbasaa qabu. Rifeensatu as ba'ee maqaa isaas Esaawuu jedhaniin. Isa booddeedhaan immoo obboleessi isaa as ba'ee harki isaa koommee Esaawuu qabatee ture. Maqaan isaas Yaaqoob jedhamee. Yeroo isaan dhalatan Yisaaq nama waggaa 60 ture. Ijoolleen kunis inni guddataan Esaawuun nama akka itti adamsuu beeku, nama bakkee oolu ta'e. Yaaqoob garuu nama amala toleessaa qe'ee keessa oolu ture. Yisaaq wanta inni adeemsee fidu nyaachuun waan itti toluuf Esaawuu inni jaallataa ture. Ribqaan garuu Yaaqoobin in jaalattee gaafa tokko utuu Yaaqoob nyaata tolchatuu jiruu Esaawuu bakkeedhaa dhufee ol galee isas ururuun dha'ee ture. Esaawuu yommus Yaaqoobiin amma ururiin na dha'eera, nyaata diimaa sana akkan nyaadhuuf anaaf kenni jedhe. Anaafis maqaan isaa Edoom jedhame. Edoom jechuun diimticha jechuudha. Yaaqoob immoo ati dura angafummaa kee anatti gurguri ka'a jedheen. Esaawuunis anoo amma du'uu ga'ee angafummaan kun maal anaaf godha ree jedheen. Yaaqoob immoo dura anaaf kakadhu jedhe. Innis in kakateef. Akkasittis angafummaa isaa Yaaqoobitti in gurgure. Yommus Yaaqoob buddeenaa fi ittoo misiraa sana Esaawuuf in kenne. Innis nyaatee dhugee ka'ees karaa isaa irraa in bu'e. Esaawuun
akkasitti angafummaa isaa in tuffate. Amiin. Amiin. Waaqayyo bara baraan haa galateeffamu, galanni isaaf haa ta'u. Boqonnaa 16 hamma 25tti Macaafa Qulqulluun isa kana ture. Waaqayyo haa galatu.